Ashamaa akka fuunee akkam jirtu hordoftoota kiyya nagaa keessanii nagaa kootii galata rabbii nagaarraa afaan qabaa isinis nagaarraa akka qabdan abdiin qabaa akkam jirtu nageenya badhaadhaa fayyaa keessanii jirra kin warra geenye galatasaa isiniin jedha arraa yaada tokkoon qabadhee isiniif dhufe yaada fi taajjabbiin ani taajjabee jechuudha wantuma miidiyaa kanarra deemaa jiru wanta mul'achaa jiru jechuudha yeroo hunda wanta nargu wanta dhagahu jechuudha wanta dhugaarratti hundaa'e jechuudha wanna tokko lama osoo hin taane gochoonni kun baay'achaa sila deemfanii maafan hin dubbannee jedhee dhufe irra maal isinitti fakkaate ijoolleen teenya shamarranii yeroo biyyaa baatanii karoora qabaachuu qabna hundi keenya tokko lama osoo hin taane jechuudha anarraa kaasee jechuudha yoo biyyaa baanu karooran alaamaa jedhamu sanii karoora yoo qabaanne karoora yoo deemne jireenya keenya fooyyeffanne biyya hambaatii galle jechuudha yoo biyyaa baanu maatii keenya rakkisnee birrii qarshii kadhannee maatiin keenya dhabanirree nu liqeeffataniiti kan biyya hambaatti dhufne jechuudha biyya ormaa dhufne jechuudha shamarran teenya takka akkasumatti dhuftee raawwatteet maatii ofii indagatti gizee biyya kana dhufte takka indagatti dhugaa rabbii maaliif akka ta'e naa galuu dide garuu social media ran ira tokko ni barti wal janajjanu dubbatu waliin dubbatu ishiin isa wajjiniin bonnosti malee maatuma ni yaadattu maaliif ta'a erga akkas godhe immoo inni kana naa godhii kanas naa godhii yookaan bilbila tabalaashee jedhaanii yookaan bilbila torbee tokko cufatee raawwatee maal taatee baddee wetteen yookaan qattaa bilbila kiyya naalaa kufee cabee maalii ta'ee waama bu'an borus waama bu'a arras waama bu'a jechuudha. Yeroo ishiin akka inni akkana jedhu san immoo ishiin ishii rakkinaan qabu bakka yoo nama argisiifan argaatti rakkatiin ani akkoo nama biraa wajjin haasa'u si maleedhaan bilbila kana akkoo ani si malee nama wajjin biraa wajjin haasa'u kusicha sin argadhaa falan malee ani nama biraa namoonni wajjin haasa'u hin qabu yemmuu irratti mina irrattidha soba jalaan meeqa jana akkasuma immoo waan biraa uumamu kijiba uumamu ishiin hin gowwoomti dubartiin xiqqeetti jaallanaan gowwoomtudha dhugaa garuu gowwoomuu qabdu baruu qabdisi bakka namura ferrii dubartiin jaallattu riba keessa nama dammaqu san dammaqtu dhugaa dammaquu qabdu jechuudha qabna tokko lama osoo hin taane tokkorraa barachuudha immoo mee social media kanarra deemaa jira isheen sun akkas taate anis akkanan ta'a kan jedhu tokko of qabu jechuudha isheen akkas taate anarra kanan inni sila na jaallatuufu kanan irraan hin ga'u jechuu hin qabnu takka ture yookaan immoo lafa si argee lafa si bitaadhaanii mana keenya mana jireenya boruutti jiraannuudhaani kan wal baran garuu bilbila irratti bilbila wal baranii afumaaf immoo mana ijaaraa birruma ishiitti mana ijaaree lafa bitee mana ijaaree sobaa akka jedhee raawwatee ofii mana ijaarratee asii birrii lafa bitee mana ijaarratee raawwatee hanuma isheen ashiitti argite sana niitii irratti fuudha inni asii gaafa ishiin nangalaa guyyaa akka nangalaa ji'a akka nangalaa jetteen bilbila ishii bilook godha halaas argattu kazaas yoo waan akkas jedhee bilook godha bilbila ishiin cufaa hin badan gaafa san ishee yaalte bilbila isaa ol quutee gadi quutee hin jiruun halaas bah taayitoo jinni miidii solfi yookaan social media irra taayitoo kan immoo booy gizee hiriyoonni ishee gorsee lakkii akkasii jibbiin satti fakkaatu yookaan immoo inaaffaa jedhasan yoo namni nu gorsu nuti hin gadu gizee tokko ergan barii bakka erga waan sun nurratti mudatee
nuuf gala jechuudha. Garuu gisee gorsa nama gisee tokkos gorsa nama gorsa hiriyaa gorsa maatii ofii yoo qabatan bareeda yoo fudhata sammuutti jechuudha. Nama tuffachuu osoo hin taane sammuutti qabachuu namni maaliif nu gorse namni kun maaliif na gorsee laata jenne qabachuudha jechuudha. Bakka fudhachuu gorsa namaa fudhachuu bakka madada masaatirree qabachuu namni nu gorsan baan'in battirree fudhachuu baannu xiqqoo yaadu wanni kun dhugaadhaa laata boru narra gaalaata dhugaadhaa wanni akkanaa kun dhugaadhaa wannuma argame oduma argaa jira nuusuma social media irra deemaa osuma jiru osuma arganu osuma dhagaanu bakka fi anas maana irra hin geenyedha wanni akkanaa beektu maaf narra hin geenyeenis bakka dhagaa amma nama hin beeku jira namni hin beeku yoo biyyaa baatu nama maatii ishiitti erge maatii ishii rakkatee hin erge yoo ergu isaanii kaa maatiin keenya akka ulaagaa baay'ee keessa darbanii tasiin nu ga'an nu guddisanii daa'imummaa keenyaa kaasanii nu guddisanii barumsa nu barsiisanii egaa kan nuti barumsa keenya addaan kun immoo dinneeti malee warri ofii barumsa addaan kutii biyya hambaa deemsiin hin jedhu abaradhu bakkee gaarii naagayyiis hin jedha malee nutoo ekele deemeen hin deemu nama jannata galetaan biyya hambaa jedhan nama jannata gale bakka wanmu garuu jireenyi biyya hambaa baay'ee bu'aa baay'ee qabdi rakkina keessa gadadoo keessa tokko lama osoo hin taane ijoolleen rakkina keessa jiraatu hedduutu jira. Sumarraan ka'anii maatiin ofii yoo nyaatee fixee ittiin of jijjiiran rakkina hin qabu. Garuu dhiirri nyaatee fixee boruun argitu misa. Dhiirri sussee harkaa nyaatee fixee isatti fixee birrii ishatti ergitee boodaawwan si gatee kufaatiin kee warra keeti kufaatiin kee maatii keeti jechuudha. Ammoo warri kee immoo nyaatee fixee tirree akkasumatti tirree harkaa dhabdee yoo galtee sin gatani fuula sitti hin badan gaafa garuu namni biraa sirraa nyaatee ati harka qullaa galte saree si godhu warra keetu sareen gadi saree gadi si godhu of eeggannoo gochuu qabnaa. Tokko surma galee yoo galuudha ka'e boolee dhaabbadhee seegaa anatu seega warra keetitti nimini yookaan immoo torbee tokko kan immoo torbee lama na bira teessee raawwattee booda immoo akka haara isaanitti warra keetitti galtaa akka isaarraan dhufee jetteeni isheetti jaalala isaatiin burjaa jirti sila ta'eef miti garuu dhugaa yeroo biyyaa baatu karoora qabaachuu qabda yookaan of guddisuudhaaf yookaan immoo warra keeyyeessa saniif mana ijaartee isaan gammachiisuudhaaf kana karoorri kana bakka yookaan of jijjiirtee bakkee guddaa ga'uuf yookaan immoo warra keessi guddisee bu'aa baay'ee hedduu keessa darbee asiisi gaansan gammachiisuudhaaf abbaa keetii mana ijaartee haadha ta'e gammachiiftee of fedha isaanii sitti gammadu eduma si eebbisanuu duu bara jireenya isaanii dhugaa eebbi isaaniitu eebbi abbaaf haadha ofiitu qabeenya dhufuunuus hin dhooftu eebba haadhaaf abbaa kee yoo argatte jechuudha. Gaafa ati garuu irraa jijjiiramte si abaaru malee warri keetu sin eebbisan. Dhugaa maaliif ijoolleen teenyaa gisee tokko hin galuufi erga kinoo irra gahee dhumarra galeetti hejii bochuu kan akkas na godhee akkana na godhee maal ta'ee akkas na bochi qonna garaa miti. Na akkasiidha yeroo biyyatti galus jettani obboleessa qabdu abbaa qabdu haadha qabdu
abbaan keessan yookaan obboleessi keessan maatiin keessan dhufanii booleedhaa sinaa fuudhan qaxxitaa warra keessanitti gala warra ofitti galuudha qaxxitaa baadisa wajjin galta osoo maatiin beekuu osoo ta'e osoo gaa'ela godhattanii maatii wal baree sargii godhattanii deemtaniitini ishi abbaa manaa keessatti galaa jettee soqolattee itti galta. Gaafa immoo akkanumaan bilbilarraa wal bartanii gaafa nan galaa jetteen kottu na biratti galii torbee lamaan booda kan jara keetti galtaa jedhe kan qabdu si harkaa isaa muxutu si harkaa godhe hudduu qullaa si hariyaala. Torbee lamatti an hoggaa lama hojjette saffixa. Maalifiin alaa nyaattaa yookaan uffata naa biti siin jedha yookaan kana godhi siin jedha hin goota fati keessas na jaallata silaatte. Inni yoo duuba dhaabbatee sitti kolfa. Ngoone garuu jiramu dhiirri sammuu qabus jira. Dubartiin teenya takka teenya sikku dubartiinis shaggeedhaan jedhu maal jedha Oromoon garii dhirsa dhabaa garii niitii dhabaa jedhani. Gizee kanaan jireenyi dhala namaa taqaaraanii ta'ee jira. Faallaa yookaan yoo inni nama gaarii nama yaada gaarii qabaatu ta'e ishiit immoo fashalooftuu ta'a. Yoo ishiin nama yaada nama jireenyaaf yaadu jireenya kiyyaan fooyyeffadhattee yaadu ta'a isa fashalaa ta'a. Faallaa jechuudha. Jireenya faallaa jiraachuu mannaa immoo yaani jiraamutiiree lachuu kan wal madaalan akkasitti argachuun immoo ni ulfaata. Garuu immoo nama namaa ta'u nama naa ta'u tokko hin bartaam nama sii ta'u. Yaada isaati irratti ilaalcha isaati irratti yaada maal qaba jireenya keenyaaf boru naaf ta'a laata jireenya keenya hojii fooyyeffannaa laata hojjennee kan jettu tokko baruu qabda. Sastaanan baruu qaba. Dhiira karoora qabu, dhiira yaada qabu. Qabeenya osoo hin taane yaada sammuu nama qabu. Qabeenyi fixeessa ganamaati boruu hojjettanii wajjin argattu. Yootis qabaattee maatii kee wal barsiistee maatii heeran jiraamtiiree bakka seera safuutiin jechuudha. Maatii ofii barsiisanii maatiin kee akka gaariitti si eebbisee yoo aduu si gaggeessee mana tokkotti galta abbaa manaa koo hojjettee wajjin jiraatta. Abbaa manaa koo hojjettee karoora kee yaada kee wajjin qooddatta. Jaalallis akka qabu wal jaallachuunis ikkoo alaalumatti jaalala wal jaallattanis alaalumatti malee beezawe dhiirri dhugaadhaan dhiirri dubartii jaallatu tokko qarshii sin gaafatu dhuguma dhiirri karoora jireenyaaf si barbaadu tokko bakka yaanni isaa akkaati daftee galtuuf bakka akka maatii keessa wal barsiistanii mana tokko jiraatan barbaada malee bilbilin alaa tabalaashee kufee cabee uffata koo seenanii naalaa waratanii qullaan deema kijibaa bara kijibaadha barumsi kun namumti amanamuun jiru dhugaa maalifiin kijiba baay'ate. Kanaafuu shamarran teenya raaf qusadhaa of eegaa hin boo'inaa haga yoomitti boochu miidiyaa irra teessanii barhamaa kanaan of eeguun barbaachisaadha. Keessattuu wanta maatirraan dhufe nama beektan yoo ta'e malee ati achiifachitti jaalala jalqabuun baay'ee ulfaataadha. Kan biyyaa baateef karoora of jijjiiruu kan maatii kee jijjiiruudha malee teessee bilbilaan bootii miti. Hojjiinuu bu'aa bahii qaba. Akkatti hojjennee akkatti lixxee nuu bariitu nama argitu beeka jechuudha. Kan dhiira qallabuu fi kan biyyaa bayan maaliif
warra koo obboleessa koo tokko hin jijjiire tan gammada malee ittiin gaddu. Obboleessa koo tokko ofii kiyyaas hojjedhe obboleessa koo yoon gargaaree bakka inni guddaan hagee tan gammada malee hin gaddu. Garuu gaafa dhiiratti akkas gootee inni si harkaa bade hin gaddita hin boocha. Hilliinaa keetti qoma jechuudha. Hilliinaa jirasun jechuudha. Akkas yaanni kiyya yaanni kiyya akkuma itti fufitti jira. Yaada biraatiin gaabbiraa walitti deebina. Sinan jaalladha. Maaliif waan taajjabe naasa'e waan taajjabe waan argaa jirudhas maaliif hin dubbanne an jedhu tokko sinin jedha. Sinan jaalladha. Horaa bulaa. Ciao.